nama fuudhuun haraamillee ka quraana keessatti hin dubbatamin amma fakkeenyaaf intalaa fi adaadaa waliin fuudhuun intalaa fi haboo waliin bakka takka walitti qabanii fuudhuun kun hundinuu quraana keessaa miti hadiisaa dhoorke waa hedduun seerri hedduun ka quraana islaamni itti bulu ahkaamni hedduun akkaataan itti wajji jireenya namaa naamusni hedduun mallattooleen qiyaamaa hedduun wanni dhuficha akka dajjaan wanni akka ciisaan bu'u kana hunda hadiisa keessa jira malee quraana keessa hin jiru. Quraanni jumlatti waan dubbate hunda hadiisaaf fassara. Quraanni hadiisaaf inna nahnu nazzalna dhikra aw maal je quraanni nuti quraana kana wanni sibbuufneef litubayyina lin akka nama ibsituuf je rabbiin quraana keessa dubbate. Ibsaan salaata quraanni dubbata akka itti sagadan haga sagadan yeroo sagadan hadiisaa hima. Zakaa quraanni dubbata zakaa ara dubbii jabduu waan jabduu fide kanaafuu mee namni hundinuu inshaallah wanta seenaa mee seenaa inshaallah namutu peeji fi tiktoka sheekh enya jaalatamaa sheekh Jamaal Aliyyi dhimma diiniif har'aasi wali qabu sheeninis kaameeraa duuba jiranii mee isin hundinuu seenaa inshaallah sheer walii godhaa warri seenta mee kottaa mee baarakallahu fiikum mee kottaa inshaallah kottaa guyyaan har'aa guyyaa jabaadha guyyaa gartee gaa har'a guyyaa gartee يقول الله سبحانه وتعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إذا هم جاءوا بكم تشوفون رفتي قرتي هو مشتاتي أكا هو مشتاتي قرتي أكوان جبدو فكاتي ولكن أمو إشي خير ولا كمير خنافو خوتا إثنين جن إن شاء الله guyaan sadi jabaadha ani nafoo nafini guyyaan ilmaa jabaadha ani nafoo nafini guyyaan intalaa jabaadha ani nafoo nafini guyyaan irraa jabaadha yaa qeerroo ani nafoo nafini kootu gaa inshaallah namu bakka jirtu kootu ose guyyaan irraan tanaa wanni beekomtu guyyaa gargaarsaatiifti guyyaan irraan tanaa wanni beekomtu guyyaa if qabaniifti mee rabbi jecha namni waan akkanaa qabu guyyaa jaaniifti guyyaa gartee arra sheeni isiniif if qabeetu علمي ربي قرتي برخاي أكسم الشيخ قفا متقال دعاء ده الدوت إن شاء الله أران تنا سلنتا تنا رتيه ما تطع قرتي ربي سبحانه وتعالى بايلما فوري بر أمتا بكم سكبرا وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبينونه للناس سنيف الرئيس إسجام الرئ وهي إسنيخان إسجام خنافو خوتا إسنين جنة سيرا إسنين جنة ما شاء الله حواس خينيا واني بيخوك أبدن وان دينيا خنا سوشيال ميديا رديمو جوريجو وان تكال من دقي وان تكار كمين بينه بيكا دا واني تكا مراتان نوما مراتا إسان جبالي مراتا تفيقين بيخو مراتا بيبنتا غوان نوات بوكو ديسا غوانا دبيسا ديسا نمي جامله إني تكا أنغو غوتي فين بيخو غوان بيكا سجلي نتوركي كن نقافدا حواسا كنا نتوركي سريدا شبكان سريدا شهود دفودي موان تيفين شبكان سريدا مو سجلين تي دغامو سجلي تنا دغو جيتني ما شاء الله تكدا كمن نمي سجلي تنا دغيسن سجلي تون كل ليدا نتوركي كني سريدا ما شير كوبي لينكي بو نمني غرتي ارا سنته شير كو ديبه حديث الجمر عليه الصلاه والسلام غرتي ليبلغ الشاهد الغائب namni arra gartee dhufee nama bakka biraa jirutti haagaysu jechuun bar sheer irra godhe jechuu bar koppiliinki irra godhe jechuu bar kootu khayrii tana sheer godhe ergaan tun qulqulluudha ergaan tun qulqulluu ta'uu mee mirkaneessa lakkoofsa takka tuqaa mirkaneessa laayik tuqaa mirkaneessa akka tiiktookni kun ammaas nama hedduu bira vaayiraalii ta'u koppiliinki tara shan kudhan nu godha baarakallahu feekum kanaafuu gahaasoo keenya irratti deebina gowwaa ifiin jeen beeku maraata tifin beeku beekan maraataan akkamiifta aboo namalee namni hundinuu isaanitti fayyaa qaba sirrii jiran jechuun beekan kanaafuu maraataa ta'uu sumaa beeku gowwaa ta'uu atumaatu beeka jechuudha kanaafuu kootuu siin jannaga kootuu sheer godhii nama biraan gahii arragaa nama baay'ee barbaanna maaliif ergaa dogoggoraa ta nama baay'ee bira geessisan nama gartee san caaluun geenyee akka gartee atillee fageetamtu akka gartee dhugaan adda sii baatu waanillee shakkitan beekamaadha akka jedhadhaan ifii je'ina dhugii siifiin dawaa qabaa jedha yaa hawaasa kee yaa hawaasa tiktok yaa gartee hawaasa muslimaa qaali ka afaan kana dhageessa
والله لا تصدقوا يسميك إفي جاءتي نما سري روافر الله يوخان دين كيف تدور أبدون الإدارة كيف تدور أبدون الله يجيرو تنافيك خنا أبلي سخيج أبلي تيجي خدرتي بيجالا جتو خبيج خيزي جتو ده في شيء كده إرجعتنا ولين به إرجعتنا إسنينجا هو بربان جت لقي فدو غوري غرا فرده يا أمة الإسلام قامتك إسني ربين كيسن الله تكون نبين كيسني كلان كيسن كعبة يوم ولين نبتني فردوها سداتو ولين سده فدا جري لكو خفر رافق إسني كسي قربيسي أدين خطالاتي سلا قلوباتني المقوان ورانا سلا دهوباتني المقوان ورانا يجون بيكتولا ورانا نمانجلو سنگرتي ورانا مسراج نبيتني المقوان ورانا سلا دهوباتني نيتي نمتو ورانا سلا فودوباتني هواسني إسلاماتيس نما برخارة ديما هندرا أصو دبي فروباتني أكجلو بابراتن هجراوا أمرا أكاسي قابلين أرغويا غويا جبارك أرغويا غرتي أولو الألباب أولو الألبات غويا ندباتوا خنافو غويا نديسني بابك خنافو غويا نرى خوتا نمي هنديني إن شاء الله سلا تغدا كنا حواس بالله كنا قبيسه خوت علماء وانوي ما يجو أبدا يجو دارو أرواني عمله نوته نمو ما تكمبي نمو ما تكمبي نما فيمس نما غرتي تكشف فولوور الدمي بتكنا فولوور لا كويس باينا فولوور كنا لا كويس غرتي أكوان علمي كبو سيوجر لا أبدا وني كنا إنه فيسس خناف أرانتنا واحد دنوبا جبنومان كلتومان شيء ندفوجرا شيء ألسنو جروان تي فما حواسني تيفتو هيكوني بكبرا هدو منا ببنتي ساوان تي ساتنا منا سنشوفني أكلو فني ديك أصدوما في بكتنا دفو حواسني كينيا اتهما لما جبا لمدينة رت والمريض إرجع جبتي سنيف دبر فينا شيء خيال زمان شيخ جماعة علي يروساني علي رامورني حواس خناب كنكماني حواس خناب ياد دوني قبتي غرتي نما غرتي وندا ديتو إيرا والفكات أدي سنيبا سوداف خنابو نموتو ورم منا ددا قبدني تي ديمتني خوتا مي فلورا في دي خوتا جس مي فلورا كياتي ورا غرتي جو جيجيرسل في دي خوت بكتا خوتا جلا خوت ورا غرتي منا ددا بردي جرو سغندا ددا غوري جرو خوت إن شاء الله بكتا خوت بارك الله فيك خوتا يسين جنة كلتمان شيخ غنيا شيخ جمال علي جمول تجيتين أفير إن شاء الله الله أكبر الله أكبر نم نقاتل لي برضو جلتي خرا فيسبوك أستاذ شيخ جمال علي جيتين نما تورا نما كما تقوتي الله أكبر تيك تاك سايتين غرا نما دبشني الله أكبر ولما قالت نما غرا خم لما دياتي جرا نم خم لما خم نما قدام يو شير بده حساب دكات أكسي ما شاء الله ما شاء الله أكسي تيجا خوتا إرجع جدو أكنا إن شاء الله إسنين دبرين إسنين جلا هميلكين جنة كلتمان كما شيخ إني جالة ما شيخ جمالين إسنين دبرسا إساو جين ترتي غاري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. خاين سكسا ايوه ساين اللي خاصة عجبك سن ايوه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد الحمد لله رب العالمين. ربين فليساتي في مرتيساتي نما هنگا سغليتي نلغا جلو خنا وجه ولنو فيدي حقا هاغا تمسيسو أكا
akkasuma yoo wanni badii jiraates waan badee warra tolchu nu haa taasisu manguddoo waan ijoolleen balleessitu tolchitu rabbi nu haa taasisu waan dubbachuu deemnuu fi hojjetaa jirru kana keessattis ikhlaasaas qeebaltiis rabbi nu haa kennu jecha obboleeyyan kiyya wanni nannaarraan tana irraa isinii dubbachuu fedhe qabxiin guyyaa fuula feesbuuka kiyyaa irratti barreessee ture qabxii 4 ulul albaab jechuun maali waan jiruu fi muuziqaan halaali moo haraami akkasuma ammas hadiisa kaabaan diigamuu dubbatu akkami waan jiruu fi akkasuma ammas afraffaa nabi Iisaan alayhi salaatu wassalaam du'ee moo ni jiraa waan jiru aqiida islaamaa keessatti maal fakkaata waan jiru wantoota afran kana obboleeyyan keenya dura waan kana dubbachuu dura silaa waan dubbatame hunda deebisaan irratti hin kennamu imaamu shaafi'iin rabbi rahmata isaa godhu kije izaa nataqa as-safiihu falaa tujibhu fakhayrun min ijaabatihi as-sukuutu namni safiini gowwaan hoggaa waan takka dubbate deebisaatti hin kenninaa deebisaatti kennuurra irraa usuuturra caalaa je akkana jechuun waa hedduu silaa deebisaatti kennuurra irruma usuuturra caala garuu maaliifiin deebii tana kennee waan jiru ulamaa keessaa warra maal jee jira aafaanni aafaatu diini salaasa caalimun faajir caabidun jaahil wa mutasaddirun bigayri cilmin vaayirasni diin kanaa waa sadii jedhu ulamaayin aalima karaarraa gore aalima jallate nama rabbi gabbaru wallaalaan ka beekumsa hin qabne akkasuma ammas nama fuulduratti cibee beekumsaan maletti nama beekumsaan malee beekumti hirkate takkaa nama beekumsaan maletti hooggansummaa harkate nama beekumsaan maletti maqaa hayyuu maqaa beekaadhaa fudhate jara sadeen kanaatu diiniif vaayirasaa jedhan akkamitti diiniif jara sadeen kun vaayirasa taawaan jiruun irraa isinii dubbadha yeroo hundaa'u obboleeyyan kiyya beekumsaa fi beekumtiin adda akkasuma feemasni hundi sheekaa miti sheekni hundillee feemasaa miti akkasuma ammas feemasni hundi hayyuu miti hayyuun hundillee feemasaa miti hayyuu ta'ee dhokotaa hedduu jira namni tokko tokko beekamaa yoggaa ta'e hawaasa bal'aa biratti wanni inni fakkaatu nama gaarii aalima yoo diin dubbatees aalima yoo waa dubbatees hayyuu akkas nama fakkaata kanaaf dirqama nutti beekumtii fi beekumsa addaan baasuun beekumtiidhaa fi ilmiin garagara ta'uun silaa yeroo hedduu miidiyaa irratti illee dubbachuu baadu wanni dargaggoota dubbadhu wanni arrallee dargaggootaaf nasihaa yaaduu barbaadu silaa siyaasa warra siyaasaatiif diin ulamaa'iif silaa dubbii fatwaa kan osoo dhiisanii siyaasaas xiinxaluu silaa nama siyaasaatii dhiisanii maal jaaramni hoggaa makmaaku daabboo namichuma daabboo godhusanii dhiisii jedhan cinaallee yoo fedhe haa nyaatu ati akkatti godhamu hin beektu jechuudha kanaafuu dhimma kanarratti deebisaa wanni hin kennuu barbaadeef saniin dura bal'inaan isinii ibsaa yaadni tokko tokko ho'uun ni mala okkotee gurra hin qabnetti maaliif gurra gootanii maaliif dubbii tana dilana guddiftanii jechuun ni mala maaliif dubbii tana akka guddifneen isin himuu deema yeroo namni nu jirru kun jaarraa nuti keessa jirru kun jaarraa miidiyaati miidiyaa ilmaan keenya maatiin keenya shamarran keenya warri keenya nama hedduutu fayyadama inumaa namni diin hin beekne hedduutu miidiyaa fayyadama haga yoo bal'inaan laalte amma miidiyaa dhiiraa fayyadama dubartii fayyadama xiqqaa fayyadama guddaa fayyadama hayyuu fayyadama aalimaa fayyadama wallaalaa fayyadama namni miidiyaan fayyadamne yeroo tana keessatti hin jiru yoo jaanni ta'a ani miidiyaan fayyadamu namni jiru nama muraasa akka harree adii kajaansan jechuudha biyya harree adii hin jirretti jechuudha biyya garii harreen immoo adii jira gurraattaan hin jirtu kanaafuu miidiyaa kana waan ajaa'iba isinitti ta'u guddaarra xiqqaa irra fayyadama warra beekumsa qaburra warra beekumsa qabne irra fayyadama inumaa umrii yoo laalte immoo nama waggaa 60 irra 50 irra fayyadama 50 irra 40 irra fayyadama 40 irra 30 irra fayyadama 30 irra 20 irra fayyadama shabaaba ijoollee daa'ima diin hin beekneetu irra fayyadamaa wanni asirratti dubbatame kun
maqaa diiniin dubbatamte waan ta'eef diini jedhamee amantii jedhamee akka namni qabatee amantiin isaa duraan banneef. Maal jambee ta'u manni Oromoo oguma maakan wallaalaan bishaan roobaati nama akaafaa bal'aa qabuutu meeyfataa jira. Bishaan roobaa kana bakka hundaa roobaami nama akaafaa bal'aa qabu galaana isaa meeyfata. Nama ilmiin beeyne kana namuma hedduu silaa afaan bal'ataniif illee waa garaan bal'atanii iyyaniif illee silaa wanni iyyan hundinuu haqa jechuus hin danda'amu. Namni akaafaa bal'aa qabu namni miidiyaa irratti akkuma reefu dubbadatti nama hojii qaburra nama hojii hin qabne irra fayyadama miidiyaa. Nama sadarkaa irra jirurra nama sadarkaa irra jiru irra fayyadama. Hojii qabeeyyii irra hojii dhabeeyyii irra fayyadama. Hawaasni kun bal'inaan ka hojii hin qabne irra guddaadha. Kanaaf wanni dura akka jaan dubbiin afaan nama tokkoo keessaa baate gurra nama 30 sentii ilkeen 30 waan afaan keessa jiruu fi jaan arrammoo yeroo miidiyaan jiru kana keessatti jechi nama tokko afaanii bahe gurra nama miliyoona 30 seena. Waan jaan ammas hoggaa makmaakan namni fiigu cufti nama isaa wajji fiigu dhabuu jaan magaalaa keessa osuma akka dhaabbattu osuma akka deemtu huuj jettee osoo karaa tokko fiigde nama si jala fiigu hedduu argatta. Tanaaf nama kun eenyu jala deemaa eenyu dhagayaa eenyu itti amanaa eenyu irraa fudhataa jechuun hin ilaalamu. Maqaa maaliitiin dubbate maqaa diini moo maqaa diiniin hin dubbanne qofa laala. Yeroo har'a jiru kana keessatti ulamaan hedduun hayyoonni hedduun akka jiran Abuu Jahal osoo peejii banatee Abuu Jahal jee hordoftoota hedduu argataa jira. Hordoftoota hedduu qaba jechuun namni kun hayyu jechuu miti. Namni si hordofu maaliif akka si hordofu osoo hin beekne akka si hordofu hedduu jira. Kanaafuu dogoggoroota dubbatame san sa'aa'uu barbaanna. Akka namni keessatti hin dogoggoreef. Dhugaa rabbii dubbachuudhaaf makmaaksa tokko jira dura akka jira. Gurri guyyaa gabayaa bade guyyuma gabayaa malee toluu jira. Dubbii sun sirrii miti. Akkatti sirriin ta'in wanni gurri guyyaa gabayaa bade hundi guyyaa gabayaan tolu. Namni gabayaa duraa dhufuu fi ka gabayaa boodaa dhufu adda adda waan ta'eef. Inumaa miidiyaa yeroo miidiyaa kana fa'aa keessa namoonni sagaleen nama sanii bira dhayxuu fi namoonni sagaleen tee bira dhayxus adda adda waan ta'eef jechuudha. Ammas jechoonni har'a dubbatamu kun maqaa diinii yoo har'a namni itti amanuu baatellee boru katti amanuu dhufa. Kanaafuu namoota kanarratti deebisaa kennuuf osoo hin taane summi dhukkuba amantaa islaamaatiif vaayirasa amantaa islaamaa ka gurra dargaggoota keenyaa shamarran keenyaa hawaasa keenyaa seene san dawaa jala kennuufiifi malee nama kanaa bakka kenninee isarratti deebisaa godhuudhaaf miti. Ammas gaafiin takka takka ka'uu ni mala. Akkuma nama miidiyaa irratti agaree jirutti nama fira keetii, nama naannoo keetii, nama ganda keetii akkamitti deebisaa rakkannitaa. Diini obboleessa wanti dubbachaa jiru kun diini dhimmi diin biyya dura, firummaa dura, qabeenya dura, inumaa lubbuutee dura dhimmi diin jechuudha. Nama aqlii qabu biratti. Nama diin sirriitti hubate biratti. Akka biraattis yoo fudhanne yeroo amma jiru kana keessatti hattuun, kijibduun namni waa balleesse. Ka gaafa waa balleessu san ganda hin qabne guyyaa waa balleesse ganda jala dhokata. Guyyaa waa balleesse naannoo jala dhokata. Guyyaa waa balleesse akka dur namni dur wamalamaa jira amantumaa fi gosummaa jira. Amantaa fi gosummaa jala dhokachaa turan dur. Har'a immoo ilaa ganda ilaa godatti ilaa hanga gabbuutti ilaa gaditti namni waan jala dhokatu qaba. Kanaaf diin amantaan islaamaa firummaa dura, gandummaa dura, naannummaa dura, nafsee teenya durallee kan qabu. Namni dhugaa rabbitti amane namni imaana qabu yeroo hundaa'u amantaadha waa cufa dura dursa. Kanaafuu har'a kana namni hedduullee hubatee jira. Dilas babal'isanii dubbachuullee ni barbaachisu. Haasawa kiyyatti osoo hin bal'inaan deebisaa ittiin kennine haasawa kiyya bakka lamatti hin addaan baasa. Nama intervii godhamee fi miidiyaa isa intervii godheef lachuutu fuun ergaa qaba. Miidiyaan intervii godhe sun yoo miidiyaa dhugumatti yoo miidiyaa ummataa kan ta'u ta'e intervii islaamummaa xureessitu yookaan ceebeessitu ta amantaa islaamaa balleessitu waan maxxansisan kaasee ifatti ummaticha miidiyaa ummataa jeettiin sokusan dhiifama gaafachuu qaba. Hanganuma qofaan jaa waan biraan jiru. YouTube isaarraas kaasuu qaba. Diin keenya arrabsanii, diin keenya eeyibeessanii peejiin guddifachuun, diin keenyaan naggadachuun
namni kun diina keenya beeyneetuma mirga isaatis mirga keenyas eegee waliin deemuu qabna malee maqaa miidiyaa ummataatiin amantaa teenya xureessanii amantaa teenya eebeessanii ittiin naggadechuun hin ta'u. Hanga kana qofaan jaan tana biroon kutu warra miidiyaa interviyuu godhesaniin jechuudha. Ta biraa haasawametti yoon dabru ulul albaab jeeje. Ulul albaab jechuun akka quraana keessatti dubbatamee jirutti warra aqlii qulqulluu qabu, warra aayata rabbii keessatti dallallaa, warra quraana hadiisaan gorfamu, warra haqatti hojjetu, kan ilmi rabbi sodaa itti hojjechuu waliin qabu. Akkana. Ulul albaab jechuun isaa hiikkaan isaa kana. Kanarratti ragaa hadiisa osoo isin hin finne quraana qofan isin fida. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala quraana isaa keessatti akka jiru إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب وما سمي دجي خيست والنبيها الكنيقيا خيست قرساجرة أولو الألباب فيجا أولو الألباب سنديبيا آيات التعانو تفسري أكجو الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار أولو الألباب جتشون warra halkanii guyyaa warra rabbi isaanii zakkaru dhaabbatanii taa'anii ciisanii warra uumaa samii dachii keessa gallallaan yaa rabbi waan kana waa bilaashitti nuumni ati rabbi ati qulqullooyti azaabuma keetirraa nagee nu baasi jee warra rabbi kadhatu sunii ulul albaab jechuun jee aayannummaan quraanaa fassara. Aayata biraatti fabashshir cibaad jeeti gabrootan kiyya naa gammachiisi الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب قبروتن كي يناغم مجيسي ورى قرآن أغيفتي جيتش أغيفتي جيتش رغاري جلديم الناس أمة ربين كجيرج إسانتو أولو الألباب أغيفت رب ليس خي يقولي قرافر أولو الألباب جيتشون نما آية ربي قال الله نما جيتش رغاري جلديم نما قرآن أنغرفم نما سينا دبرتر غورسا فداتو نما ربي سوداتو عباده ثاني خيستي اخلاص قبو رغان كنا ايه القرانات خنين سيقرو جو ايه برات امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب نمني هل كان دابتابلو سجودا دابچا عباده غدابلو خغيا اخره سوداتو كرحمة ربي خجير سلا نمني بيخو في خنبين وولين كتاو بر نمني غرفمو نما ربي أولو الألباب قفا إنما يتذكر أولو الألباب وري غرفمو أولو الألباب قفا سنيسرين فود بيتني إنما يتشخن أدوات الأسر إلا إنما عطف وتقديم كما تقدم نما أفان ربا سرته بتجرب بلتي حسري إسان قفا جتشو بكر رافودم وافوري جانيت أدوات الأسر إلا إنما عطف وتقديم كما تقدم خنا ورم بيخو فينا كما دي فسرتنا جمو خنافو نما أولو الألباب جتشون والرصفة خنا قبو وصفة بفا أملا كوين خنا والرذكري الدنبيس وحالا ساني شوفا خيست والرسينا دبرتر غورسا فراتو لقد كان في قصصهم عبرة لأولو الألباب سينا لي ورد دولان دبري خيست غورسا جيرا أولو الألباب أولو الألباب كان أتي أولو الألباب كمي ورابي سجان مخمصان سني في دايدون سلا نموت أمنها ديني وأنه خنجتشو فهوبتو فيتشو ملي عقل ما في أفان كينيا في سلا مخمصان التعاسو لنبكنا قرآن في حديث اللي تفيدو التناجم ورابي سي بيسن بين دكيت خيسم مالا خلون وأفاجي جان أكنا جتشون هكاسي سنيايمو جتشا بيخ بيسن بين دكيت أبو اسم مالي ينان نتي نبي يما يمتي جان مالين ارغمتن جنان درونو خيسم بي ساغتين يجي جان دوبا إلي سي أفنمو ميرا سي أفنمو مالين سي خيسم بي سنا نان خلو منا أفاجي جان خلو جيتو هاي فونو نان فون سنونغا وخلو منا أفاجي جان خلوني أفنيفي خيسم ما أبولو جانيتي غلغلغا عملو رابيساني بيتني مري أفان كايتي غنمو غادو فن خلوني سقطي جناني وصل نونغي سوتي إني جنان وقت درانو أنا ما متينا درانو أينون نما يسنين جي جان جرجران كس جنانين خنافو قوام بكتي بدي ورث يا جاني
gowwaan silaa dhiitee bariitee hin beeyne hawajji dhalateefis hawajji dhalate dhibeeti amballee dhibaa jedhan gowwaan yeroo hundaa'uu dhibeedha nama numa dhibaa kanaafuu gabaabinaan an ulul albaabi jechuusan an ulul albaabi ifiin jechuusan bifa kana ni qabda quraanni kana jaa bifa kana ni qaba sirritti hubadha quraanni akkana jaa bifa amma lakkooyne kana ni qaba namichi ulul albaabi mate sun tatanarra hamtuudha ammoo ani ulul albaab qofaa miti rabbii wajji ulul albaab jechuun hiikkaan isaa maalii jennaan namni waan hin beekne silaa waan jejanillee hin qabu warra rabbii wajjiin haasawuu jee ulul albaab namni an rabbii wajjiin haasawa jee ijaan ulamaan islaamaa yoo du'aayii baani wajji haasawuu san yoo rabbi kadhachuu baane umaa takka hin qabu yoommoo rabbiitu wahiina godha jecha isaatiin dhagaya dubbiitiyya dhagee dubbiitiyya silaa dubbiitee rabbiin numa dhagaya jecha isaatiin irraa dhagee jechuu yoo fedhe dogoggora guddaadha kun wahiin nabii rabbii booda alayhi salaatu wassalaam cittee jirti jechuudha inumaa ulamaan islaamaa akka jaan irra hedduun nama ani rabbi irraa waa dhagaye jechuu himatu nama waswaasa qabu nama maradu nafsi dhukkuba lubbuudha maraatummaa qabu maali kuuliyaa jedhanii awwala maraatu boodani maraata booda rakkoo itti dhufa jechuudha nama waswaasa adda addaa qabuutu akkanuma lafaa ka'ee wahiin godhama jaajan sheekul islaam ibnu taymiyaa akka jee namni rabbiin na dubbise jechuu himate warra bid'aati jallataadhaa je ibnu baazilleen akkasumatti kaadhibun wadaalun namni sunni khijibaa je sheikhul islaam muhammad naasir الدين الألباني هذا من أباطيل الصوفية الغلاة أو أهل الانحراف جي نما خرار بابو الرسامة كيدو وانا كناهمة تاجي قنافو نمنخون وانتوتها سويخانا وهم أفر الراسي قبابنا سنفين قبابسا إما ولا لافجي ولا لافجي تكا أمنتا خيسة جينو بي ربي وجيني ناسو أنو الباب يجون بالغم مافجي تكا beekumti barbaadaaf je yookaan ergama biraa duuba jira ergama biraa qaba waan biraa duubaadhas bahuu ta'a waan afran kanaan ala ni qabeettanii yaadina hundaa'u deebisaa takka takkaan kenninaaf yoo namni kun nama wallaala irraa kaje'u ta'e obboleessoo ati wallaala qabdaa qoonqoo maal jaan wallaala qabdaa baradhuu jennaan yoo kan baalagummaaf takkaa beekumtii barbaadaaf kajuu ta'e qoonqoon jarjartuun abbahuuti yoo beekumtii taate horaan dhagaarrattis numa hora jedhanii karaa biraatiin beekumtii barbaaddadhuu jennaan gama biraatiin waan hin taane gabbaanii dubbataniif habbuuqaa guddataniif hin quufanii jedhan wanni kun sin baasu rakkoo si fidaa irraa dhaabbadhuu jennaan hundumaafuu namicha kana yoo wallaalaa jee baradhu jennaan yoo baalagummaaf jee dhaabbadhu amantii teenyarraa jennaan yoo beekumtii barbaaduuf kaja'u ta'e hawaasni muslimaa nama kana waan inni barbaadu san beekaa ibidda dhaamsuun dura quraan dhorkatuudha jaan keessa isiniin fassaru isinuu ni beeytanii yoo wanni biraa ka duuba jiraattu taate islaamummaa sii miti si wallaalaadhaa miti warri barate kan lafa fixee samitti ol yaa'u lafarraa dhabamsiifna kajeetti deemi ni fashale ni dadhabe duris akkasii ilaa guyyaa qiyaamaatti islaamummaan numa jiraatti hundaafuu wanni isiniin jennu obboleeyyan wanni kun vaayirasa amantaadhaati akkuma fedhe wallaalaaf je'us beekumtii barbaadaaf je'us ergaan biraa duuba jiraattus waan isa boodaan dhufu san akkatti firraa dura dhaabbattan beekaa jennaan mataa as baafate malee wanni biraa yoo duuba ka jiraattu taate jechuudha. gama biraatiin maaliif kanaa wajji wal qixxaattanii dubbattanii yoo hajjattan taate wallaalaan jaahilli akka nama makiinaa osoo hin beekne oofuuti ufiis miidheeti nama biraallee miidha hubannoo nama biraatillee balleessa hubannoo daa'imman keenyaa hubannoo shabaabban keenyaa hubannoo shamarran keenyaa balleessa tanaaf dubbanna rabbiin akka quraana keessatti walaa taqfu maa laysa laka bihi cilmun guutuu ilma namaatiin waan hin beekne hin dubbatin jedhan وان يكبر قد لكاويت شركي دبته وان تقولوا على الله ما لا تعلمون وان بين رب الرد بچو الرغور قد اكبر الكبائر دي لغور قد شركي وجي ولا كاوموچو عبد الله المعباس وانجي نمني ومغافه هم دخفت واقول
مراتا دجي من أفتى الناس في كل ما يسألونه فهو مجنون جي مالك بن أنس نمني مسألات كرا وقوقا فتمي خبيهوه لبو ساتنا جنتها في بالدر في دي مدالي لما نرخاي دي بسات تخنوك أباجي خناف بوليان ولا لا نوقا دبتو ويا من تاخي سد دين بليسيت إف بليسي نما برالي بليس ولا لا مقادينين دبتي ديني جئت دبتي شوف نمني بينه أما فكين يافو فرطن إيسان دوئ جئ غافة إني دبتي نمني واي سينا إيسان بينه شباب نما لفاقو أكسي فرطة يجو خيسا وارا واني ميديا رد دبتم أما إبا بودا سنو يرتي كسي بيغا يرو أما جرو خانا خيستي وان ميديا رد دبتم سريسون سيلا بكا سغلين سن دايت هندا سغلين دوبر دبتم دوكو وان برغو دبو وان ملوف سريسون بايو الفاتادا خناف وبليين كما شيخ الإسلام ابن تيمية جد وبليس خنا وني جنون من قال في الدين بلا علم كان كاذبا وإن لم يتعمد الكذب نمني واي دين كيست بيكم سامل الدبت يو خجبوا النية اللي خجبها عجل ابن القيم القول على الله بلا علم أشد من الشرك رب الروانهم بينه جتشون شرك الرحمة لجي شرك الرقود جي دلين سمال الجنان شرك متاخيت الرقبابتي سما قدافتي وان بين جتشون أمو نما براتو جتش خيخنا فضاتي اتدوغو قرايتو خناف بليين أكما جتش بيكما خيس الجرو بيخان نمني أفريجان بيخا نيم بيخا بيخو سن عالي مارابر جلديما بيخو سافت بينه سن إفدقتي دميسا أتي نما بيخو أمتا واهيمي جاء دميسا خسدفادا نمن بيني خيم بيخو سواللالا أبرسيسا خافرفادا نمن بيني خيم بيخو ساسي ستين بيني هو اللالا قفامتي قوة الرافقات داجان خنا نسيني مودي ممان جتش برا خيشتي مال تجرا قوان سديجان ما واللالا سديجان واللالا توسا في التنبين كوني براتشو سالين إنك جيلم نين بيختي بيخا واللالا توسا في بيخو كوني لافتو تبرسيفم واللالا بيخا إفسو إرى خطري إرى هما نما خنا جان إفيس جلسين نما برالي جلسا أكا جانغرين علماء أشد الناس جهلا من جهله جان إرى واللالا نما واللالا سا واللالا جان مالب جنان جاهل مركب جانين كان قول قبة دردرمي واللالا دردرمي يجو قوسا واللالا خيسا خرف الكوتا خرها ما خد مي وان تكتك سنعيمو الرفوكوتا جيتشا الرفوكوتا جيتشا وانين قد شوفا بيخاتين قد إيفما سنغافردو مي جيتشا خنا كلمت خنا دي بساسا يسير ما فين ديسا أما نمنخو واللالا توسا قفار رقاي سني ديسا تقفا إرلافتو وهي سينا رسولا سينا صحابا خيستي زينبان إثيوبيا قدان تيجي زينبان انتلتي رسولا صلى الله عليه وسلم زينب إثيوبيا اندفن حبشا اندفن مكو مجراتيت أبا منسي أبي العاصم بن الربيع وجين إرقسي داركتما مكة راقر مدينة قدان تي دبر رسولا خيسا رب الرجالة إسين بي إثيوبيا دفته رقيا دا إسيتو أبا منسي عثمان بن عفان وجين هجرة درا تقرأ حبشا قدان انسان دفه خنا جتش سا خيست فيديو سا خيست يو خدا غيسنتي خوني سيرا دا نمني قرآن بين اللين نمني حديثا بين اللين سيرا قررت دغه بيخ زينبان بيتنا دفتي ترتيجي توك قبا توك خد اني لما فادا نمني رسول صلى الله عليه وسلم خجب سيسي واي علماء خجب سيسو وان امتا الربسو خيست وني غافتنين قبو مالجي بيتنا biyya Itoophiyaa jaamtu tana muslimni biliyoonni lama ka addunyaa tanarra jiraatu irratti sheekotiin hadiisa isaanii keessatti Itoophiyaa kaabaa diiga jedhanii barsiisaa turanii je hijiba hin jiru wanni kana jiru wanni jiru sanillee isiniifin himaarra nabi sallallahu alaihi wasallam haga guyyaa qiyaamatti waan ta'u dubbate san keessaa waan inni dubbate keessaa kaabaa nama Itoophiyaa tokko
khamogoleen isaa qaqalloo isatu dhagaa tokko tokkoon akkana buqqaasee isaa haru amma akka waan ijaan arkuutii jee hime. Asirratti wanni isinii ibsu namni tokko ka Itoophiyaa badii dalage jechuun Itoophiyaa guutuu badii dalage jechuu miti. Mootummaa wajji jira jechuu miti. Hawaasaa wajji jira jechuu miti. Jallaan akkasaa kachitti waan sa wajjin dalage jiraachuun ni mala. Hadiisa kana Nabii sallallahu alaihi wasallam Kaabaan diigamu ulamaan akkijaan gaafa namni Allah hajuu hin jirre namni muslimaa lafa tanarraa dhabame namni Kaabaaf jecha yaadda'u hin jirre yeroo san keessatti aakhira zamanaa yeroo qiyaamaan ta'uu teessu wanni kun argamaa je eega imaanni addunyaa tanarraa deeme jechuudha. Erga Masiihu Dajjaal dhufee erga Ciisaan gabbu'ee Dajjaal ajjeesee eega Yaajuujii fi Maajuuj bahanii halaakamanii achi boodaan ruuhee muumintoota eega Rabbiin addunyaa tanarraa guuree namni sun badii tana dalagaa jee hime. Wanni kun amma fakkeenyaaf namni Ameerikaa tokko kana biyya kanaa keessatti badii dalagee jechuuf Ameerikaan hin arrabsamtu mootummaan hin dalayne yookaan maqaa biyyaatiin hin dalagu namni kun maqaa isaatiin dalaga. Namni tokko biyya takka keessa yoo haate akka shari'aa islaamaattis akka namaattis guutuun biyya sanii badii san qabdii jechuu miti. Badii namni tokko dalage akkuma Rabbiin Quraana keessatti dubbate walaa taziru waaziratu wizra ukhra balleessaa nama tokkootiif namni kun ittiin gaafatamuu jeetti gostisaa biyyisaa firrisaa maatiinsaa akkuma Nabiin alayhi salaatu wassalaam ilma abbaan harka qabee deemu ati badii isarratti hin dalage isaa badii teetiif hin gaafatamu badii isaatiifis ati hin gaafatamtu jeesanitti namni tokko badii dalageef biyyi guutuun hin gaafatamtu. Shanyiin Itoophiyaan haqiiqatti dhugatti akkuma jaame sanitti taariikha islaamaa keessatti biyya addunyaa tanarraa Makkaa Madiinatti aantee islaamummaa biraa gumaata guddaa qabdu Itoophiyaan. Islaamummaan Makkatti abaqaalamtee warri Makkaa gaafa dararan biyyi dura itti godaanan Itoophiyaan. Ansaarri warra Madiinaa dura Itoophiyaan. Itoophiyaan biyya bilaad. Itoophiyaan biyya Ummu Ayman guddiftuu Nabii Rabbii alayhi salaatu wassalaam jechuudha. Kanaafuu wanni kunis dogoggora namichi kun itti dhugaa fakkeessuuf huruphoo miilaa fi harkaa walirra dhahee jennaan hin fakkeessine fakkeeffadhu jennaan isii ifooqu jirtuun dhawee jejaan namichi fakkeeffachuuf je nama yeroo ammaa keessatti akkuma reefu dubbadhetti namni waa balleessu hundi ganda jalatti biyya jalatti gosa jalatti laga jalatti ilaa hanga warra galutti san jalatti dahata. Kanaafuu wanni kun seenaa islaamaa keessatti beekamtu nam tokkolleen inkaaruu hin danda'u waan jiraati. Nama kanaatu Kaabaa dhagaa tokko tokkoon buqqaasaa waan lafa jiraati. Itoophiyaa keessaa namni tokko badii dalagee jechuuf Itoophiyaa guutuu badii dalagee jechuu miti. Yookaan mootummaa Itoophiyaa badii dalagee jechuu miti. Mootummaan Itoophiyaa biyya deemaa biyya sanitti biyya san keessa mootii namni biratti hin zallamamnee jira jee Nabiin sallallahu alaihi wasallam sahaabotatti erge sani akkasumatti haqa san fudhatee Najaashiin ififillee amantaa islaamaatti amanee gaa'ibillee biyya san ta'anii salaata fagoo irratti sagadan jechuudha. Kanumaan isinii gabaabsaa kabiraa wantoota amma dubbatame kana keessaa waan fakkaatu jira waan oguu nama dubbatan dafee namni butamee fudhatu. Itoophiyaa Kaabaa diiga jaaniitii Araba biratti Itoophiyaa jibbisiisanii hoggaa jaan namni hin hubatin dafee butama. Kuni waan sirriitti jala sararamee beekamuu qabu. Isin lamadaa waan aqiidaa wajjin wal qabatu Ciisaan akka jaan dura maqmaasa afaan Arabaa keessatti beekamaa jaahila jaan wallaalaa arrabni isaa safartuu aqlii isaatii jaan nama tokko hoggaa osoo hin dubbatin hundi alima fakkaata. Gaafa dubbate takkittuma dubbateeni jaahilummaa isaa wallaalaa ta'uu isaa beeyta. Nama kana wallaalaa ta'uu isaa wanni beeytaniin itti yaadee osoo hin ta'in eenyumee dinqisiifatteenaan nama du'e keessaa Iisaadhaa je. Islaamaa fi kiristaana jidduu garaagarummaan jirtu. Aqiidaan nama rabbitti amanee aqiidaan muslimaa Iisaan osoo hin du'in Iisaan hin duune ganaadha bu'ee addunyaa kanarra gabbu'ee haqa gadhaaba jechuudha. Kana sirriitti jala sarartanii wanni beekuu qabdaniin islaamummaa tana gariitti amananii garii diduun hin ta'u beeki. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض قريت أمنتي قريت دون دندش تكا قوتمت أمنوا وخا قوتمت في الرئيسون خنا رجان
إني فلته إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا يقال ربين عيسى أنجو يا عيسى إني متوفيك أني قوتت سفوريتين ورافعك إلي قمخ جت أرسفور أججوسا متوفيك أنكو سيأجيسي جي فسريتوني سيأجيسيتين قرخ جت أرسفور أجي جيتي فسري بكتنا آية القرآن خنا آية نخون وان الربو إن اتفقاتا يقان وان النجو قوتت جل راخفت وقود بفتيلالت مال جاء سورة النساء آية شنطة مشاني قيست فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف وانسان أهديد يغني آية ربي كفرني أنبياء ربي جيسني حق عملت قلبي جيت وهدها سي بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يرخنا ربي سان كله فيه وما تقوت كمالين أما ننجي لال وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما جي وان كفرني واي مريم الرد خجيب قدا جانيف جي وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وان جانيف نتي عيسى جيفن وان جانيف وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم إن أجيفنس هم فنسنس اتفاقاته وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن جرهم بيكم سنقبني سيتيساني جلدي مجرني وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما ربي تسول فوله ربي جبا انجفتا أوجيسا جاء دبتي تفسير خيسا ولما نقاد بدن تفسير صدركا دولات تفسير القرآن بالقرآن قرآن فسروا آية براخيسة ربي مالجا الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها ربي لبوني فولا يرو إسين دوتوسني فولا تهريب خيسة دوين اللي تهرفين اللي نفولا جاء دبتي يتوفى نسيخ فولا توفي يجون هريب اللتا رفول لين توفي جاما وانت كفودو لين أخذ الشيء وافيا قوتوتي وانت كفودو فودو سني دو أفسر يجو نما هدوتو وري عقلي وافسر رجو أكنت دو غوري أمو نبينا كان عليه الصلاة والسلام حديث سيحديث بخاري مسلم لينزلن فيكم ابن مريم حكما عدلا جي إيسا الما مريم غنا اسم كيسا قبوتا إيسا حق أدلكو إيسا هوغنا خيسنتو رفوتا جي حاكمتو دانياته يجو حديث برات سنيس حديث البخاري مسلم والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر السليب ويقتل الخنزير ويدع الجزية إسا المريم يدفو تاجي إسن كيس قبوه تاجي إسا إسني مرتيقل إسا حق أدلو إسا وان ربي قد قبر متابطة جبسو إسا خركرو اللي لفر فتو إسا قبير اللي أمت الرا حنبسو قبير وان جانججو خنافو إيسا نجرا هندوني يجو نبي نسكيسة دبته حديث برات كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم يقاف إيسا المريم مريم إسن كيسة بويمي كم جتا إسني ولين صلاة جيخي إمام لخيسني إسن مخيس جيو هنيس حديث البخاري مسلم بكت بول ليه وهمي فينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق فيدرك الدجال فيقتله حديث مسلم يقول إيسا بويت منارة أدي برقب بويت دمشق خرا سوريا قم بها خنت دجال بكا إني يروك أبي أجيسا جيد دبتي خنافو نمني حديث رسولا خنا إنكاري أني قرآن ملين فرد نمني جي واتو دوبا جيرا وني ريفو سنجوسا واتو دوبا جيرا وني نجو فرقني هندي جان وني أمنتا إسلاما خيستي غريتي هيتي بها هندي إسان دوبا واتو جيرا وني دوبا جيرسون هنگا جرا يهودا غوتي جان نمني خون قرآن خجبسيس نمني أني قرآن ملي حديثة تنبولو جو قرآن خجبسيس أكمي يو جتن من يطع الرسول فقد أطاع الله نمي إرقى ربي يقولي قالي ربي يقولي نمني قالي إرقى ما ربي يقولي قالي ربي يقولي ابن تيمية وانجي السنة مع القرآن كالروح مع الجسد حديثة في قرآن وليف أكروهي في قاماتي جي يو حديثني جلاتشو باتي قرآني روحي قامان قبني أكنا جتشون واحد دون تا قرآن خنا خيسة دبتمتي سلاني
haga raka'ata isaa haga salaatamu yeroo isaa zakaa hanga raaboo arkaan islaamaa jechuudha roga islaamaa kala koonisan waa'ee hajjii akkatti godhamu waan halaalii waan haraamii akkaataa fuudhaa heerumaa nama fuudhuun haraamii illee ka quraana keessatti hin dubbatamin amma fakkeenyaaf intalaa fi adaadaa waliin fuudhuun intalaa fi haboo waliin bakka takka walitti qabanii fuudhuun kun hundinuu quraana keessaa miti hadiisaa dhoorke waa hedduun seerri hedduun ka quraana islaamni itti bulu ahkaamni hedduun akkaataan itti wajji jireenya namaa naamusni hedduun mallattooleen qiyaamaa hedduun wanni dhuficha akka dajjaal wanni akka ciisaan bu'u kana hunda hadiisa keessa jira malee quraana keessa hin jiru. Quraanni jumlatti waan dubbate hunda hadiisaaf fassara. Quraanni hadiisaaf inna nahnu nazzalna dhikr aw maal je quraanni nuti quraana kana wanni sibbuufneef litubayyina lin akka nama ibsituuf je rabbiin quraana keessa dubbate. Ibsaan salaata quraanni dubbata akkatti sagadan haga sagadan yeroo sagadan hadiisaa hima. Zakaa quraanni dubbata zakaa